Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App barnoota ajaa'iba barnoota haalaan bareedaa takkasini qabadhee dhufeen jira. YouTube Create waan jedhu YouTubein appii viidiyoo miidhagsu kan mataa ofii uummatee jira. Kanaan dura Kain Mastery, CapCut, Action Directory fi wantoota adda addaa fayyadamuudhaan bilbiluma keenya fayyadamnee viidiyoo miidhagsaa turre. Amma garuu YouTubein kan mataa ofii uummatee jira. Appiin kun YT Creates jedhama yookaan immoo YouTube Creator jedhama. Appiin kun Play Store irratti biyya hedduutti ammallee buusuu hin eegalle. Appii isaa sirrii ta'e Telegramii irra dhumarra isiniif kaa akkasin Telegramii irra seentanii itti argattanis isinitti agarsiisa jechuudha. Appii kana haala kamiin itti fayyadamna isa jedhu yeroo bannee irra seennuga haala kanaan nuuf banama appiin kun. Yeroo irra seennu sign in gochuu qabna. Emailii dhuma tokko filanna. Emailii itti YouTube Create YouTube banattan osoo ta'e baay'ee bareedaadha maaliif audio sagalee adda addaa akka inni isiniif baasu sagalee eeyyamamaa ta'es achirratti fayyadamuu dandeessu. Sign in yeroo tuqxan emailii keessan haala kanaa isiniif filachiisa. Emailii barbaadan irra godhattu. Emailii feetan gochuu dandeessu. Emailii kan YouTubetiin alas fayyadamuu dandeessu. Erga emailii takka filattanii kaatanii haala kanaan isinii baasa. Create jedhee gaara irratti mallattoo YouTubetiin profiiliin keessan gubbaa jira. Mallattoo ida'uu kana tuqachuudhaan gara fuula duraa adeemtu jechuudha. Video editingii ajaa'ibaati. Appii baay'ee bareedaadha, baay'ee salphaadha. Kanuma YouTube mataa isaatiif uummateedha. Ida'uu yeroo tuqnugaa allow nuun jedha eeyyama kennina. Eeyyama akka gara gaalarii nu geessu yookaan immoo akka faayilii fudhannee dhufuu dandeenyu allow tuqanna. Allow erga tuqannee booda viidiyoo barbaanne fudhannee deemna. Video barbaanne filannaa jechuudha. Ratio isaa jijjiiruudhaan editingii ajaa'ibaa ofirraa qaba. Kanaan booda Kain Mastery waliin cinqamuun hin jiru. Baay'ee bareedaadha. Import ka jedhu ka jala jiru tuqattu. Importing isiniin jedhee asii %dhaan isinii lakkaa'a. Faayilii haga barbaadan filachuu dandeessu. Waan akka suuraas walitti ida'uu dandeessu. Akkasuma viidiyoo adda addaas walitti fiddanii asirratti edit gochuu dandeessu jechuudha. Haga ta'een irraa isinitti agarsiisa. Appiin kun baay'ee bareedaadha, haaraadha. YouTubein kan mataa ofii uummate. Yeroo seennugaa haala kanaan viidiyoo san nu fudhatee dhufa. Tuqaa sadan gubbaa tuquudhaan ratio isaa 16:9 gochuu dandeenya salphaadhumatti. Viidiyoo irra tuqnee sarara viidiyoo jala jiru tuquudhaan akkuma Kain Mastery irratti edit goonee waliin ilaalaa turre kutaa adda addaatiin dabarsaa ture sanitti dalga haxaa'uudhaan gara cinaatti asiif achi deemna. Sarara adii kana fayyadamuudhaan mallattoo maqasii ofiif qaba. Gidduutti cicciruu dandeenya. Gidduudhaan waan barbaannes murree baasuu dandeenya. Mallattoo adda addaa jala kanaa qabaa jechuudha. Yeroo viidiyoo irra seentan delete goonee ka barbaanne irraa murree gatuu dandeenya. Akkasuma gidduudhaas ka barbaanne sarara keenya bakka barbaanne irra daqiiqaa barbaanne irra keenya mallattoo maqasii tuqna. Ka gidduudhaa baasuu barbaanne sarara kana gara kaanitti ka baasuu barbaanneef irra tuqneetuma gidduudhaa delete goonaa jechuudha. Mallattoo baay'ee babbareedaa ta'an qaba. Play Storein appii kana ammallee buusuu hin eegalle. Appii isaa Telegramii irraa argattu. Telegramii irraa isiniika akkasuma layer irratti fiduu dandeenya. Lafa gurraacha duwwaa tuquudhaan jala sana layer ka jedhu ni jira. Akkasuma yeroo sarara viidiyoo irra tuqne effectii filtarii adda addaa filtarii baay'ee ajaa'iba ta'an ka adda addaa qaba. Yeroo sarara viidiyoo irra tuqxanigaa mallattooleen jala kanaa ol ba'an filtariin ni jira. Yeroo irra tuqxan halluu viidiyoo sanaa gara adda addaatti jijjiiruun akkasuma effectii adda addaa qaba. Effectii akkuma Kain Mastery irratti duraan waliin ilaalaa turre haaluma sanaan inni kunis effectii adda addaa irratti fayyadamuu dandeessu. Adjust ifa isaa itti da'uudha, irraa hir'isuudha, speedii viidiyoo akkasuma crop gochuudha. Kan inni ajaa'iba ta'e sagalee illee asirratti qulqulleessuu dandeenya. Baay'ee bareedaadha. Ka barbaannes keessaa murree gatuu dandeenya jechuudha. Lafa gurraacha duwwaa tuquudhaan layer ka jedhu kanatti tuqne layerii akka nama viidiyoo reakshinii hojjetaa jirutti viidiyoo reakshinii irraan dhufee nuuf taa'u daqiiqaa haga barbaanneen finnee irra kaayuu dandeenya jechuudha. Converting nu jedha ni eeyina sakandii xiqqoodha. Sanaan booda quba keenya lammaniin iskiriinii dhumarra bakka kanarra qabuudhaan xiqqifsuu yookiin immoo guddisuu bakka barbaanneerra iskeelii isaa daballee harkisuudhaan bakka barbaanneerra geessinee kaawuu dandeenya jechuudha. Isas irraa murree gatuu barbaadan bakka barbaannetti irraa trim goonee gatuu dandeenya jechuudha. Irra tuqnee isas edit gochuu dandeenya. Mallattoolee adda addaa inni layeris akka irra keessa dhufe sunis layerii isa akka barbaannetti edit gochuu dandeenya jechuudha. Egan mallattooleen jala kana jiran mallattoolee ajaa'ibaa mallattoolee babbareedaa ta'antu jala kana nuuf jiru. YouTubein kan mataa isaati kan inni appii kana qabatee dhufe. Kan duraa Kain Mastery isin rakkisu akkasuma mallattoon isaa irra dhufee isin rakkisu amma kana haala salphaa taheen viidiyoodhuma miidhagsuudhaan irratti dalaguu dandeessu jechuudha.
jala kana teekistii yeroo tuqxan teekistiin kun mallattoo aatiin jira teekistii jedhee jira teekistii kana yeroo tuqxan ayinataa lama jira plain teekistii fi teekistii effect jedhee jira teekistii effect yeroo tuqxan taayitilii yookaan immoo istaayila barreeffamaa haala barbaadaniin haala as keessa jiru kanaan irra tuqachuudhumaan idiit godhattu tokko irra tuqe asitti your title here bakka jedhu irra tuquudhumaan irratti katabannaa jechuudha waan barbaanne barreeffama sanas akkuma kaanitti quba lamaan qabuudhumaan gad xiqqeessinee bakka barbaanne irra geessinee kaa'uudhaan itti fayyadamnaa jechuudha. Itti fayyadamni isaas baay'ee salphaadha. Dan ka jedhu tuqannaa erga barreeffannee kaane gadi xiqqeessuudhaan bakka barbaanne irra geessinee kaayyannaa. Dan ka jedhu tuquudhumaan duubatti deebinaa jechuudha. Saayizii isaa haga barbaadan bakka barbaadanitti butuu dandeessu. Akkasuma leeyeriis walirra fiduu irraa murtanii gatuu waan feetan istiikarii adda addaa qaba ammallee istiikar ka jedhu tuquudhaan istiikarii barbaadan laayikii mallattoo sabskiraayib mallattoo adda addaa hedduu of keessaa qaba. Giiftii fi iimoojii adda addaa ofirraa qaba. Sana keessaayis waan barbaadan fiddanii irra kaa'uudhaan bakka feetanii irra xiqqeessanii geessanii irra kaayyattu. Akkasuma wanni baay'ee bareedaa ta'ee jechuudha aappii kana irratti sagalee yuutuubii audiyoo san asuma irratti fayyadamuu dandeessu. Sagalee yuutuubiin eeyyamaa godhe sana asirratti bakka feetanitti fayyadamuu dandeessu. Sagaleen sun eeyyamamaadha. Tokkoffaa sagalee keessan orijinaalaa jalatti xiqqeessanii fayyadamuu dandeessu. Lammaffaa isuma qofaanis viidiyoo hojjechuu dandeessu jechuudha. Jala sana saawundi ka jedhu jira. Saawundii jira. Saawundii kanarra tuquudhaan yeroo irra tuqxan asirratti kan isinitti agarsiisuu barbaadu yeroo saawundii irra tuqxan iimeelii isin ittiin gootan yoo kan yuutuubiin ittiin baname hin taane wantichi isinii hin ba'u. Kanaaf iimeelii yuutuubii ittiin banamee jiru osoo filattanii baay'ee bareedaadha. Sana booda sagalee barbaadan irra galchuu dandeessu jechuudha. Akkasuma sagalee keessanis yoo asirratti waraabuu barbaadan sagalee keessan voice over tuquudhaan sagalee keessan asirratti waraabuu dandeessu jechuudha. Voice over ka jedhu kana tuqxu while using sanaan booda diimaa kanarra tuquudhaan sagalee keessan viidiyoo waliin akka inni deemu gootanii irratti waraabuu dandeessu jechuudha. Diimaa roba sana tuqxanii isaatii barbaadan irraa dhaabdu. Erga haala kanaan hojjettanii voisiin ni jira akkasuma leeyeriin adda addaa nuti irratti fayyadamne gubbaa irratti irra tuqne idiit gochuu dandeenya. Erga haala kanaan xumurree kaane gara gaalariitti seevii godhannaa jechuudha. Viidiyoochi 16:9 yoo hojjetame yuutuubii irra akkasiin maxxansitan isin godha. Yoo 16:9 ta'e immoo akka shoortiitti isiniif ba'a jechuudha. Ekspoortii ka jedhu kana tuqna reeshoo isaas asirraa filachuu dandeenya. Ekspoortii ka jedhu kana tuqna ekspoortii erga tuqnee kaane kwaalitii lama nuuf kenna. 720 fi 1080 nuu kenna. Feetan 1080 yookaan immoo 720 ekspoortii gara gaalarii keessanitti gootuu jechuudha. Akkasuma dafee seef godha. Viidiyoon isin asirratti hojjettanis vaaliyuu bareedaa qabaa jechuudha. Upload as YouTube short ka jedhu yoo tuqxan gara YouTube isin geessee akkasiin maxxansitan isin godha jechuudha. Yookaan immoo sheerii sana tuqattu. Inni already gaalarii keenyatti nuuf buusee jira jechuudha. Sheerii tuqxanii ilaaluu dandeessu. Akkasuma gaalarii keessan keessa seentanis viidiyoo sana gaalarii irraa gara YouTubeittis maxxansuu dandeessu jechuudha. Itti fayyadamni isaa baay'ee salphaadha. Haala salphaa ta'e kanaan aappii viidiyoo miidhagsu kan yuutuubiin mataa isaa fudhatee dhufetti fayyadamuu dandeessu. Aappii kana argachuuf egaa yuutuubiidhuma kiyya jala seentanii liinkii asitti youtube.com jedhee jiru kana bakka liinkiin jiru kana irra tuqxu. Yeroo isin tuqxan liinkii kiyya hundaa isinii baasa. Bakka kana telegiraamii irratti tuquudhaan gara telegiraamii isin geessaa. Telegiraamii irraan aappii kana isinii kaa achirraa buufachuun itti fayyadamaa isiniin jecha. Barnoonni keenyas kana fakkaata akka isin irraa barattan abdii guddaan qaba. Laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa isiniin jecha haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.